Ooltanii bultanii akkam jirtu barnoota nama qabadhee jiru nyaatawwan gogiinsa garaa daa'immanitti fiduun beekamanii fi akkasumas immoo kanneen gogiinsa garaa warra qabaniif furmaata ta'an kan jedhudha. Nyaata akkamiiti yeroo hedduu akka biyya keenyaatti jechuudha kamti gogiinsa garaa fiduu danda'a daa'immanitti kanneen kamitti immoo daa'imman gogiinsa garaa qabaniif furmaata ta'a kan jedhudha. Mee akka armaan gadiitti hordofaa. Nyaatawwan yeroo hedduu daa'immanitti gogiinsa garaa fiduun beekaman jalqaba ilaalla. Isaan keessaa kan jalqabaa pirootinii aannan keessa jirudha. Keessumaa aannan loonii fi aannan daakuu keessa jiru. Pirootiniin aannan daakuu kan foormulaa milkii keessa jiru amala gogiinsa garaa daa'immanitti fiduu qaba. Kanaafuu daa'imman aannan daakuu kan foormulaa milkii dhugan kanneen aannan harmaadhaa dhugan caalaa carraa gogiinsa garaa godhachuu qabu jechuudha. Akkasumas aannan loonillee amala akkasii qaba jechuudha. Inni lammaffaan ruuziidha. Ruuziin gosa nyaataa gogiinsa garaa fiduu danda'an keessaa isa tokkodha. Kaarotiinis akkasuma. Kaarotiin faayidaa hedduu daa'immaniif akka qabu beekamaadha. Haa ta'u malee darbee amala garaa gogiinsa yookaan constipation fiduu qaba jechuudha. Inni sadaffaan muuzii hin bilchaatin nyaachuu. Muuzii sirriitti hin bilchaatin nyaachuun yookaan osoo irraa hin qoliin nyaachuun istaarchii hedduu waan qabuuf gogiinsa garaa fiduu danda'a. Ijoolleen tokko osoo irraa hin qoliin nyaatu tokko immoo muuzii sirriitti hin bilchaatin bituudhaan kan nyaatan jiru. Istaarchii hedduu qaba muuziin hin bilchaatin. Istaarchii hedduun immoo gogiinsa garaa fiduu danda'a jechuudha. Nyaanni biraan baay'inaan mul'achuu dhiisus appiliidha. Appiliin pirootinii pektiin jedhamu kan gogiinsa garaa fiduu danda'u qaba. Gara biraan immoo baaduu itite yookaan aannan erga dhadhaan keessaa ba'ee booda akkuma beektanii biyya keenyatti aannan erga ititee booda raafamee dhadhaansaa keessaa ba'ee in hafa baaduun sun yeroo ititu aannan dhadhaan erga keessaa ba'ee itite faayibar hin qabu waan ta'eef wanta faayibar jedhamu hin qabu taanaan immoo gogiinsa garaa fiduu danda'a jechuudha. Kanaafuu aannan raafamee dhadhaan keessaa ba'ee itite amala gogiinsa garaa fiduu danda'u qaba. Inni gara biraan daabboo difoodha. Daabboon difoo faayibarii xiqqoo waan qabuuf gogiinsa garaa fiduu danda'a. Gara biraan immoo aannan mataasaa aannan itite. Sila aannan erga dhadhaan keessaa ba'ee booda itite jenneerra amma immoo aannan ititeeyyuu yookaan ergoonni nus jennu amala gogiinsa garaa daa'immanitti fiduu qaba. Akka hubachiisaatti gosni nyaataa asii olitti akka gogiinsa garaa fiduu danda'an heeraman maatiin tarii yoo daa'imni isaanii gogiinsa garaa godhatan beekanii yeroof wantoota kana akka hir'isaniif yookaan dhaabaniif malee hundi isaaniiyyuu daa'immaniif faayidaa hedduu qabu. Kanaafuu osoo daa'imman gogiinsa garaan godhatiin nyaata akkasii dhiisuu qabu jechuu miti. Nyaatonni armaan olii kun faayidaa hedduu qabu waan baay'ee fayyadu tariitii daa'imman isaanii gogiinsa garaadhaan rakkataa jiru taanaan kanneen kana keessaa adda baasanii dhiisanii ilaaluudha jechuudha. Kanaafuu nyaatawwan kana daa'imman akka argatan taasisuun barbaachisaadha. Qabxiin lammaffaan nyaatawwan gogiinsa garaa kanneen qabaniif furmaata ta'an. Yeroo hedduu daa'imman biratti haa ta'u malee kanneen armaan gadii nyaatawwan namni guddaan illee osoo gogiinsa garaa yeroo qabaatu osoo nyaatee gaarii kan ta'edha. Nyaatawwan hedduun gogiinsa garaa hambisuu yookaan hir'isuuf kan fayyadan jiru. Isaan keessaa kanneen gurguddoon kan jalqabaa avokaadoodha. Avokaadoon faayidaa hedduu qaba daa'immaniif jenneerra. Isaan keessaa tokko gogiinsa garaa hambisuudha. Haa ta'u malee faayidaa hedduu qaba daa'immaniif avokaadoon. Kanaaf avokaadoon daa'imman gogiinsa garaa qabaniif furmaata ta'a jechuudha. Inni lammaffaan paappayaadha. Paappayaan faayibarii hedduu qaba. Kanaaf gogiinsa garaaf amala furmaata ta'uu danda'uu qaba jechuudha. Sadaffaan immoo yoo argame piriimiin faayibarii hedduu qaba kunis kanaaf gogiinsa garaaf furmaata ni ta'a jechuudha. Nyaanni gara biraan boloqqeedha. Akkuma beekamu boloqqee atara magariisa atara adda addaa baaqelaa boloqqee atarri kanneen nuti waxii irraa hojjennu yookaan ittoo irraa hojjennu faayibarii hedduu qabu gogiinsa garaas akka hin dhufne taasisuu amala akkasii qabu waan ta'eef egaa ijoolleen daa'imman waxii shiroo yookaan ittoo shiroo qabu nyaatan yeroo hedduu kanneen kaanirra gogiinsa garaan godhatan jechuudha. Inni gara biraan kookiidha. Kookiinis akkasuma amala gogiinsa garaa furmaata ta'uu qaba. Torbaffaan aajjaadha. Gara biraan habaab yookaan watermiloon kan jedhamudha. Kun akkuma suuraa irratti argitan kana kunis amala gogiinsa garaa furmaata ta'uu qaba.
Garbiraan immoo biroonkoolii kan jedhamudha. Nyaanni biroonkoolii jedhamu kun faayidaa hedduu qaba. Isaan keessaa daa'immaniif egaa amala gogiinsa garaa hir'isuu qaba. Haa ta'u malee faayidaa kana caalan hedduu garbiroo gurguddoo qaba. Kana qobaatti hojjedheen ture. Faayidaa nyaatonni kun qobaatti qaban. Garbiraan mixinee yookaan booyineedha. Mixineen amala gogiinsa garaa furmaata ta'uu qaba jechuudha. Garbiraan injooriidha. Injooriinis akkasuma amala gogiinsa garaa furmaata ta'uu qaba. Daabboo gosa midhaanii qofarraa qophaa'e. Daabboo xaafii yookaan midhaan adda addaa nuti manatti galchanurraa kan qophaa'e amala gogiinsa garaa furmaata ta'uu qabu. Kanneen kun egaa warri kun faayibarii hedduu waan qabaniif ijoollee gogiinsa garaaf qabaniif yoo kenname furmaata ta'a. Akkasumas immoo akka isaan gogiinsa garaan godhanne taasisa yoo dursinee kennineef. Waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Sabiskiraayib gochuun waan hordoftaniifis akkasuma turtii gaarii.